It is really a sad day in America. Elon Musk, you didn't create U.S. aid. The United States Congress did. Magalan Dredawa, akkuma Finfinneen handhuura Oromiyaa taateetti gara Oromiyaatti magaalaan Dredawa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jira jidduudhaan bannee jira jechuudha. Hojiin baay'ee nutti baay'atee jidduudhaan badee jira. Har'a dubbii lama jajjabduu ta'ammaa jechuudha. Ta'ammaan tana xiixaa jirtu. Ta'ammaan tana ho'aa jirtu. Ta'ammaan tana sooshaal miidiyaa kana raasaa jirtu. Waan hin dhaga'eef waa'ee ishee kana irraa dubbadhuudhaaf jidduun dhufee jechuudha. Kanaaf mee hundi kee waliin gahuudhaaf laayik godhii koomentii godhii sheer godhi. Dubbiin isheen jalqabaa jechuudha. Olola yookiin immoo qeeqa Kadir Juhaar irratti deemaa jiru jechuudha. Dhimma Dirree Dawaatiin wal qabatee. Dirree Dawaa Oromoon ni jaalata. Eeyyeen ni jaalata. Oromoon tiyya jedhaanii eeyyeen homaa gaafii hin qabu. Garuu dhimmi Dirree Dawaa rakkoo keessa kan seente har'arraa miti jechuudha. Yeroo wayyaaneen bulchoota waggaa 27 fi dhimmi kun rakkoo keessa ture jechuudha. Amma dhimma Dirree Dawaa Oromoon gaafachuun sirriidha. Garuu immoo hooggansa jabaa Oromoo xiqqeessuun irratti duuluun sirrii miti. Isa jabeeffanneeti harka isaa jalaan akkamitti Dirree Dawaa keenya godhachuu dandeenya waan jedhudha jechuudha. Hooggansi waan baay'ee sooshaal miidiyaa irratti ba'uun hin raawwatu jechuudha. Wanti baay'een lafa jalaa hojjetama. Wanti baay'een keessaan hojjetama. Ol baatee haasofte taana immoo diina keetitti himteerta salphumatti si cabsuu danda'a jechuudha. Wanti gara Sumaaleetii haasaamee Dirree Dawaan magaalaa bareedduu Sumaaleetii wanti jedhamee dubbii kaasuun haa jedhanii maali warri kaabaa kun Finfinneen kenna jedhaan turre waan isaan jedhaniif ta'a. Namuu ima jedha barfee hawwiidha kun hawwiidha ni jedha. Waan namni hawwiin jedhe kana immoo nuti immoo akkamitti qabatamaan keenya gochuu dandeenya. Piraaktikaalii amma Kadir Juhaar irratti duuluun dhugaa Dirree Dawaa san ni deebisaa gaafa jette hin deebisu. Induun kan caale cabsaa jechuudha. Sababa kana godhatamee Kadir amma achii kaafnaniin eentu bakka bu'a waan jedhullee gaafii kanallee deebii laataa deemuu danda'uu qabna jechuudha. Waa mormuun qofti faayidaan fidu. Mormii duubarra maaltu dhufa? Konsikwensiin mormiin sun fidu maali? Bu'aan isaa miidhaan isaa maal inni jennee gadi teennee xiinxalluu qabna jechuudha. Miirumaan ol kaanee hooggansa irratti kan duullu yoo ta'e, hooggansa isaa achii kan dhabamsiifnu yoo ta'e, bu'aan keenya booddee irra dhufoo maal inni? Kanaayyuu nuu caala moo kanaa gadi ta'a? Wanti tokko kana nuu caalu taanan kanaa gadi ta'a taanan ni dhiifnaa jechuudha. Yeroo isaatti eeggannaa jechuudha. Yeroo isaatti eegganna. Kanaaf anani beekamtii qabna jennee sooshaal miidiyaa kanarratti dhiibbaa qabna jennee waan hin taanee fi waan ta'u hunda osoo hin xiinxallin booda maaltu dhufaa amma maaltu jiraa kan caalutu nutti dhufamoo jennee osoo hin xiinxallin namarratti gaafa duullu gaarii natti hin fakkaatu jechuudha. Gaarii natti hin fakkaatu. Waan barbaadaa jedhu namni gamaa gamanaa. Yoo danda'ame keessaa namni kun akka deeggaramee uf jabeessee gaaffii Oromoo san deebisu gochuudha malee irratti duuluun furmaata jedhee yaadu
namoonni baay'een jechuudha namoonni beekamtii qaban sooshaal miidiyaa kanarratti gamaa gamanaa gurmaanii irratti duulaa jiranii viidiyoo duraan jechuudha warri Sumaalee kun haasa'e waa'ee Dirree Dawaa haasa'e kan dhiyoonni kana dubbatame walitti qabanii jechuudha yeroo ammaatitti sooshaal miidiyaa irratti facaasaa jiru kun immoo gaarii natti fakkaata akka yaada dhuunfaa kootiitti jechuudha kuni dogoggora natti fakkaataa jira. Dubbiin teenya ijoon isheen lammataa immoo jechuudha Tiraamp irratti jechuudha mormiin guddaan dhoowee jira. Mormiin kun waa'ee USAID jedhamu wal qabatee kan inni dhoowedha. Mee xiqqoosi viidiyoo gabaabduu takka qopheeffadhee jira. Viidiyoo kan laallee waa'ee kanarraa xiqqoosii dubbadhaa jechuudha. Akkasiin agargaa jirtan kanatti jechuudha mormiin kan inni dhoowedha keessattuu mormiin kun kan dhoowee jechuudha Elon Musk jechuudha USAID jechuudha hojjettoonni isaa akka hin hojjenne haga sadarkaa biiroo cufsiisuutti jechuudha hojjettoonni gara 600 akka biiroon seenne dhooguu fi Tiraampiillee immoo yaada kana deeggaruu isaatti wal qabatee jechuudha mormii guddattu deemaa jira. Keessumattuu akkuma beektanii USAID kan jedhamu kun jechuudha deeggarsa guddaa abbootii qabeenyaa Ameerikaa biyyoota dureeyyii kanarraa walitti qabee yeroo beelli tokko ka'u yeroo dhibeen tokko ka'u barnoota wal qabatee biyyoota hiyyeeyyii kana jechuudha baay'inaan dhaabbata baay'ee beekamaa fi dhaabbata baay'ee deeggarsa godhuudha. Dhaabbanni kun cufame taanan jechuudha biyyoonni adda addaa biyyoonni hiyyeeyyiin kun dhibeedhaan miidhamuu danda'u beelaan miidhamuu danda'u barnootaan gadi bu'uu danda'u maaliif deeggarsa guddaa deeggarsa bal'aa godha waan ta'eedha fi dhaabbanni kun meebii waan cufamullee natti hin fakkaatu yoo cufame immoo mormii guddaa jechuudha yoo xiqqaate Ameerikaa keessallee mormii guddatu Tiraamp mudata jechuudha. Dimokiraatonni immoo sababa kana wal qabatee jechuudha mormii guddaa Ameerikaa keessatti Tiraamp irratti kakaasuu danda'u. Kanaaf yeroodhaaf waaqa tokko dhiibbaa gochuu danda'a Tiraamp garuu guutumaan guututti ni cufsiisa waan jedhu yaada isaan qabu maaliif mormii isa guddatu mormii xiqqaa miti jechuudha. Ameerikaan immoo biyya heeraaf seeraan bultu biyya pireezidaantiin qofti akka barbaadetti itti murteessuu danda'u miti waan ta'eedhaaf hojiirra oola jedhee hin yaadu jechuudha. Akkuma beektan Elon Musk jechuudha Tiraamp filatamuu keessatti nama ga'ee guddaa taphateedha jechuudha. Abbaa Teslaati jechuudha. Kanaan wal qabatee haga tokkoon harka lafa jalaatiin jechuudha dhimma ofii achi keessatti hojiirra oolchaa jira. Kun immoo mormii guddaa dheekkamsa guddaa kaasaa jira jechuudha. Oduun qabadhee oduu ishee kanneenii. Kanaaf amma walitti deebinuu isin immoo sheer laayik koomentii gochuun dagatinaa nagaa ta'a isiniin jedha nagaa ta'a.